Tolee, nagaaf araarayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo afuuraa akkam jirtu nagaa jirtu? Nagaadha waaqayyoof haa galatu. Guyyaa har'aa kana waan tokko isin agarsiisuu fi egaa biyya keenyatti yeroo keessummaan dhufuu buna danfisanii maal jedhu akkuma kana gola biyya Ormaattis immoo in qophaa'a jechuudha. Bunni akkuma biyya keenyaatti qursiin bunaa biyya Ormaatti keessumaa qophaa'u maalinni yoo jettanii garaagarummaan jiru maal yoo jettan kun akkuma argitan yeroo keessummaan dhufu wanta akkasiitu qophaa'a jechuudha. Egaa biyya keenyatti buna danfaa qursii bunaa wanta qophaa'u isinis akkuma biyya keessanitti beekuu dandeessu waan ta'eef akkasuma biyya namaattis immoo qursii bunaatiif wanta akkasiitu hin qophaa'a. Qophiin yeroo namni dhufu akka kanatti dha isiniin hin jira. Akkuma argitan kunis halawaadha. Wantoota garaagaraa ammas wanta baay'eetu jira. Isiniin agarsiisa jechuudha. Egaa haala kanaatiin qophoofneetu keessummoota keenya simachuudhaaf haala kanaan buna danfisnee qursii bunaa haala kanaan qopheessinee eegaa jirraa jechuudha. Walumaan ilaalla wanta biraas anuma wajjiniin tura isiniin jechuun jaaladha. Yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Obboloota koo afuuraa jaalatamoo isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Tole egaa hordoftoota kiyyaa kun hixaanaadha.